Godate. Meri ora. Obboleessa nagaa keeti. Akkam bulte? Fayyaa keeti. Nagaa fayyaa galata waaqa. Mee akkuma kalee galgala akka miidiyaa irraa hubachaa turretti kirkirri lafaa naannoo Finfinnee magaalaa Finfinnee keessatti baay'ee raawwachaa ture jedhanii iddoo baay'eetti uumamaa ture jedhanii ammam dhugaadha wanti kun? Sirriidha beektaa anis naannoo Gooroo ture. Galgala sa'aatii lamatti galee sa'aatii 2:20 irratti gaafan galee kara mana kiyyaa galu algaa baddaa gaafan taa'u algaan irra keessa akka ol ta'u taanjise maali jedhee maaltu achi jala jira jedhee hollaalu hoomtuu hin jiru. Ammas deebi'ee gaafan taa'u algaan irra keessa ol ta'u taanjise. Waggaa kana gaafa namni naa dawwalu kirkira lafaa akkana jedhanii ani immoo fooqii keessa jira. Fooqii keessaa gaafan bahu gaafan tiktook ilaalu isbiin daa'ima baatee kun daa'ima baatee kun akka dhala bule. Kanaafuu ammas immoo inni waaqayyoon kan biratti isaanu haa godhu bara gaarii nu haa godhu malee guyyaa kaleessaa waan akkanaatitti uumamee waaqayyoon nurra haa kutuun jedha. Akkasuma kaamee kanumarraan kan intinedhe naannoo Boolee Arrabsaa fa'aa naannoo Saamiti naannoo Dhumaate jiraaturra baay'ee wanti kun uumamaa ture. Wantichi maal ture? Ani homaayyuu beekuus hin dandeenye baay'ee kirkira lafaati gini baay'ee nama yaaddessa. Ammas immoo guyyaan irraa guyyaa kan madaala miti inni waaqayyoon guyyaa kanarraa kaasee inni waaqayyoon kan miratiisuun saanu haa godhu kan badii goonillee badii keenyallee waaqayyoon dhiifama nuuf haa godhu jedha. Tole galatoomii sarraa fuudhu. Akkasumatti qottatti. Mee amma immoo isa wajjin gaafachaa jirra buleessa keenya kana kalee galgala kirkirri lafaa naannoo inni jiraatutti uumame jedhanii innis asuma naannoo Saamiti jiraata. Mee kirkirri lafaa naannoo keessatti ammam uumame? Naannoo sa'aatii 2:10 ta'u kirkirri lafaa uumamee jira. Uummata baay'ee rifachiisee ture. Garuu gisee ture keessa waggaa 4tti kirkirri lafaa akka saayinsiin tamaa irratti jira hin jedhamu hin dhageenya. Hambaranaa kun immoo baay'ee nama shakkisiisee hin jiru. Hundi keenya shakkina ingirii waaqayyo kara gaariitti nu haalawwatu hin jedha. Yaa ta'u bakka baay'ee gaariidha. Garuu uummanni manaa baheeti warri fooqirra faa jiru fooqirra baheeti lafa taa'aa ture jedhanii naannoo keessatti ammammee lafa namni kun fooqirra ammammee gamoorraa gadi bu'ee taa'aa ture. Safara keenyatti garuu ani gamoorraa gadi bu'ees garuu nagarre. Naannoo Saamiti jiraachaa irra garuuyyuu naannoo keenya keessaan manaas gadi bu'ee nagarre. Garuu naannoo biraa sirkiidhanii naannoo karaa Arrabsaa kana kuusharaa xarratti tala bulee an jedhamu odeeffannoo dhageenya malee naannoo keenya waan akkasii ala bulee si nagarre garuu. Bakka guddaa isaa galatoomee kanumaaf. Safe.